Ayyee Fuwaadoo keenya ulfaadhu. Kennaa itti fufi neetworkiin kee xiqqoo diimaa agarsiisaa jira. Dadhabaadha beesa galiidhaan itti fufi yoo dhaga'amaa jiraate. Kennaa. Sagaleen kun jiru mamme? Jira amma itti fufi. Hayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullah. Wallahi baay'ee tokkoon isinii gammade amza obboleettii kiyyaa ashitti mabruukum. Jaalalli daangaan qabu jaalalli bifaan qabu iddoon daangessu. Wallahi akkasitti ilmi Oromoo fintalli Oromoo jaalala daangaa qabna agarsiisuu caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Dhiironni keenya mootii jaalala akkasitti taanee hojiin agarsiisuu caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Dhiironni keenya irraa akkasitti beekaa fakkeenya ta'uu qabdanii. Oduu fi bakka namaa jecha namaa osoo bakka hin kennine jaalalaaf akkasitti aarsaa kaffalu. Aarsaa san immoo firiidhaan arguu caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Galatoomi sin jedha amzaa kiyya wallahi goobaziidha. Mootii dhiiraa sin jedheeradha mootii jaalala. Ashitti atirree mabruuk maamaatii yaa bultii milkii siif haa ta'u inshaallah rabbiin nama itti bultii gammachuu waliin jiraattan sin haa godhu sinin jedha. Ayyee kennaa keenya wiikeetiif galatoomi si dhagaa jiru lameen isaaniitu jechuudha. Kittiin sagalee cufattee galatoomeedhaatti koomantii jalatti namni Biraawun Oroo jedhu koomantii jalatti sagalee naaf ta'eeraa jira. Biraawun Oroo kan jedhu shokkalchita Hamzaa. Okay, itti aansuudhaan jechuudha nama guddaa Abdurrahmaan Kadir. Tafaddal. Maammee hojjecha takka qofa. Ayyeetu. Namoonni keenya sigalee gaafa miira jaalalaa keessa seentee namoota wal biratti arganii inaaffanni jira hin beektan nama jaalata akkuma jiru nama jibbu seenaa duraan darbe fidanii walii gadoofu inni kaleessi arra ta'uu danda'u. Jireenyi itti fufa malee jireenyi duubatti hin deebi'u. Namoonni waan baay'ee isin jechuu danda'an isa kaleecha isin madaaluu danda'an jaalala keessatti garuu immoo sakaleen hin madaalinaa. Ayyee. Galatoomi kennaa keenya ergaa baay'ee bareedduu gabaabduu hiikoo guddaa qabduudha. Sabboontuu security Oromoo Islam kan jettus koomantii jalatti nagalchaa jechaa jirti. Namoota baay'een nagalchaa jechaa jirtu obboleewwan koomantii jala warri jirtanu dabareen hin qaqqaba waan ta'eef nuuf obsaa. Namoonni yaada isaanii kennatanii hanga baanutti nuuf obsaa koomantii jala dabareen maan isin seensisa Hamzaanis gastiirratti nagarsiisa waan ta'eef xiqqoo nuuf obsaa isiniin jechuu barbaanna. Itti aansuudhaan Sheekh Abdurrahmaan Kadir tafaddal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مدير دبي هذا بنت قبل موجود من دبي لكن الحين طريق هذا كايرو. معليش حبيبي ما في تكوف ما في تزالان معليش خلاص كلم الحمد لله رب العالمين. ربي قالنا أقول لا دي ما نقرس إن شاء الله بريد على تركي. تانسي بوتو بداوانك يا وران بيتار هذا أرجتنين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير رسالة جتشو بربادا قائلة كيسان قائلة قمتشو ربي سني أقولو كايسين لتشو إيمان دبلتشو ربي سني أقولو كايسين لتشو أمري ديرتشو رزقي ببلتشو ربي نسني فأقولو كايموتو إلمانس ولين هرتشو أمري ديرتني رفين سادي ولين فلتشو ورما ولي كغندا لتشو غندا دنيا اللي غندا أكران اللي ور ولي ربي سناتا يسو سنين جدا إنك أمامي إنك توفى inni bira ammoo dhugaa dubbachuudhaaf yeroo dur kanaan dura dhaloota keenyaan dura faa darasaa warra diin barachuudhaaf barnoota adda addaatiif warra hayree adda addaatiin biyya Oromiyaa tana keessa garanaa garas deemantu uummata wal qunnamsiisaa ture. Yeroo tekinooloojiitiin duratti loqota walii barachuudhaaf aadaa walii barachuudhaaf dhalooma akkanaa kanallee firooma foonii kanallee wal keessa ammallee ammootu daddabarsuudhaaf hiree guddaa kan qabu aga warra diin barachuuf bahee hin jiru ture. Amma immoo toorri onlaayinii kunii fi imalli biyya adda addaa deemu kunillee baay'ee carraasan nuubanee jira. Wannuma akkanaa kana wanni silaa barbaadamullee dhugaa dubbachuudhaaf bultiin akkanaa warra gandaawwatoo qoodu
waggaa tokko guutuu warra arrabse halkan tokkoon cabsitanii bultan har'a laal wanni tiktokii kan har'a jala teennee sa'a sadiif isin dhageeffachaa turreef warra waggaa guutuu wal arrabseef halkan tokkochi gahaa akka ta'e. Kanaa dura bultiin Nasrii Aanolee maashaallah akkaataan itti ijaaramtee fi akkaataan itti har'a geette chaalenjiiwwan keessa dabraa har'a geette barnoota guddaa nuuf ta'a. Inni kunillee isa lammaffaati. Inumaa akkamitti akka jalqabamee fi akkamitti akka xumurame kun immoo baay'ee kan nama ajaa'ibudha. As biratti wanni jechuu an barbaadu. Isaan lamaan itti cabsaniiran maashaallah. Bultii isaanii bultii afaan tokko rabbi isaanii haa godhu warra wajjin fiixa bahu dhala arsii fi Harargee walitti fiddellee dhala walirraan cinne rabbi haa taasisu isaaniin jecha warri kanaa booda haftan bultiin akkanaatu barbaadamtuudha. Bultiin osoo qaamaan wal biran gahin osoo hamtuu walirratti hin dalagin osoo immoo janajjanaallee walitti hin dheeressin jarri kun dhiyooma walitti dhufee dhiiroo argaatumaan jirra wallaahi makana osoo hedduu hin laaqamin bultii halaalaa tana ijaaruun barbaadamtuudha. Warri kanaa booda haftan itti jajjabaadhaa bifa kanaan itti fufaa isiniin jenna. Ammoo obbolaawwan kiyya wantiin bultii keessa bultii barsaa isin godhi warra afaan tokko isin godhi warra aadaa walii kabajee abbaa warraa haqa haadha warraa beekee haadha warraa haqa abbaa warraa beekee haqa abbaa warraa eegee waliin jiraatu rabbi isin haa taasisu. Fakkeenyummaan keessanitti haa fufu. Kanaa booda isin nama guddaadha. Akka seera Arsii keessatti kanaa booda Hamzaan kaaya guutee jira, kaayoo guutee jira. Bakka kamittuu nama guddaa keessa waamama dargaggeessa keessa gara nama guddaatti ol ce'aa jechuudha. Mataan dubbii guyya malikaati ciin ittuma aanaa. Hanga dhumaa nutillee obboleewwan keessan gammachumaan isin wajjin jirra. Jajjabaadha baay'ee isinirraa gammanne rabbi immoo isinirraa gammadu malee malaayikaan samaawwataa isinirraa gammadan malee nuti isinirraa hin gammanne jechuudha. Waan isin hojjettantu waan halaalaati. Waan isin hojjettantu waan gaarii. Waan isin hojjettantu tartiiba islaamummaati. Marhaba ustaad. Tartiiba islaamummaati. Kanaaf isinirraa gammanne gammachuun keessan fiixa haa baatu. Irruma deebi'ee baarakallahu lakumaa wa baaraka alaykumaa wa jamaa baynakumaa fi khayr. Warruma walii ka gandalachiitu rabbi isin haa taasisu. Jajjabaadhaa horaa bulaa deebana. Intala dhaamachuudhaaf guyyaan Abdurrahmaan keenya kanaafis jaalladhaa barsi yaada keessan kana gorsa keessan kana Dubaayiidhaa wanti na yaaqisu guddaan tokko gorsa keessan kana nuuf ulfaadhaa kabajamaa nama umriidhaan xiqqaa jechuudha sammuun isaa guddaa ta'e rabba malee siifa dabal ulfaadhu galatoome halkan gaarii siifa ta'u Abdurrahmaan keenya Hamza waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hamza namoota yaada kennatan buusi dirqama akka isaan bu'an hin eegini namoota haarawaa seensisi. Gifti dureenis akkasiin jiraa jirti koomantee argaan jirtu natti fakkaata. Namoota dubbatanii jedhan buusii carraan walaa ga'u waan ta'eef namoonni xiqqoo wal caalchisuu jedhee xiqqoo akka hin qabamne jechuudha. Annan bu'aa fi galatooma Hamza galatoomii bu'eeyyan. Ayyee Biraawun Oroo itti fufi. Biraawun Oroo irraa itti naansuudhaan ustaaza keenya ibsaatu itti fufu. Biraawun itti fufu. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jennee Hamza Haji baga rabbi jaaree baga gammadee baarakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'allahu bainakum fil khair sin jenna. Ashitti baga gara Harargee biyya jaalalaa biyya goototaa fiddee baay'ee sitti gammanne osuma gamaa sitti wacanii waca kan keessa dabartee as geesse hedduu takka nu gammachiiftee injifachuu keetiif irraa nu keetiif nuti duraan namanne yoo pirankii nu gochaa turre pirankiidha bakka pirankii isaa turre namanne dhumarratti faayinaalii hojiidhaan nu garsiifte maashaallah baga rabbi si jaaree baga as geesse siinjaa horaa bulaa lama taaciisaa sadii taakaa jennaa isilee tabilgaa aannanii tokkoma furriisa rabbi siif haa godhu bagatti cabsite abbaa cabsaa ashitti baga gammaddee atis ilmaan hangan qabnee ka barakaa qabu ka biyyaa ta'u ka namaa ta'u rabbi isin yaa kennu horaa bulaa akka odaatti bal'adhaa dagaagaa isiniin jennaa galatoomaa yaalkiyya kanuma. Ulfaadhu Biraawun Oroo hedduu ulfaadhu hayyee ustaaz itti fufa. Maame sheekaaf na dura kana shee Maamad Toofiq na dura jira nama guddaadha. Haalima keenya Abu Haazim haa dubbatanii isaan dhiifama. Hayyee shukran. Abu Haazim tafaddal. Abu Haazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبود بجايبتي والله ما شاء الله بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أمزا هاجي تي في عشتي وبله خيسا هو الند كانوا كم مجلس سلاو بيتا أرودي هندينو كم مجلس متهارا خامزا تي في أبولي تينيا عشتي وني كانوا كم مجلس دبلتي
yeroo namni as gubbaadha gosaa wal qoodee gandaan lagaa wal qoodee wal facaasaa jiru kanatti isaan hidhannaa durirraa jaarraa abbaa gadaatii fi waaqoo guutuufaa walitti qaban haareomsuu isaaniiti. Hariiroo uummanni keenya dura abbootiin keenya dabarsisan haareomsuu isaaniitiitu yeroo zamana kana keessatti keessaa tiitoo kana gubbatti beektaa leenjumanumaa gandaddaan qooduutii fi gosummaa wal qooduu kan nama fakkaata. Wanni tiitoo kana deemu hedduu nama jibbiisa. Yeroo kana keessatti ammoo wanni kun gaggeeffamuun isaa wanni kun argamuun isaa Oromoon akka takka taate akka lagaan hin qoodamne akka gosaan hin qoodamne abbaan fedhallee na daqiiquudhaaf yoo yaalaa oole wanni kun akkan taane argisiisan. Kanaatu dabil gammachuu dachaa nu godhe waan kana duba rabbiin waan asirraa deemaa jiru kanallee asumarra guyyuu kanarraa eegalee asin ta'uu rabbi haa godhu gammachuu obboleeyya keenyaa kanarraa eegalee namni lagaa wal qoodu gosaa wal qoodu Oromoon akka jirtu tokko Oromoon ilmaan abbaa takkaati lagaan hin qoodamtu gosaan hin qoodamtu kutaan hin qoodamtu kana uummanni keenya beekee bakka hunda bakka fedhe heerumuu danda'a bakka fedhe irraa obboleettiisaa bakka fedhe irraa sanyiisaa lammiisaa fuudhuu akka danda'u Hamzaa fi Asiitiin nutti argisiisan. Durirraa akkasuma wal fuudhaa ture uummanni keenya akkasii walitti horomaa turan akkasitti horomnee as geenye jechuun itti bal'annee Oromoon takka sabaa bal'atee nama keenyaaf bal'atee lafarra bal'atee malee namni keenya hundeen keenya tokko akka ta'e nutti argisiisanii wanni dabil nu gammachiise dachaa gammachuu dachaa nu godhe kanaa jechuudha. Kanaaf duba gammachuu isaanii kana hanga guyyaa qiyaamaatti fuftu. Gammachuu duniyaa qofaa miti. Akkasumatti waliin akhiraa jannatul firdoos yeroo waliin taa'u rabbi isaan haa godhu. Rizqii bal'oo rabbi haa kennuu fi yeroo gabaabduu wal bira rabbiin isaan haa fidu jennaa. Biyya adda addaa ta'anii namni gadiin duraan gartee hanjammoo turaa si'aa ture biraankii si'aa ture. Wanni kunoo mirkanaa'uun isaa hedduu takkan ajaa'ibee nuti mataa fayyamuu Hamzaan saahiba keessatti yaadaa abooda aadaa duraan firaankiin si'aa ture dhugaa dhagootee biyyee jira ajaa'iba guddii dhagootee jechuun ture. Maashaallah baga gammaddee baarakallahu lakumaa wa baaraka aleekumaa wa jamaa baynakumaa fi khayr. Irra caalaa waan namni duniyaa kanarratti wal fuudhuu fi wal dhufuu fi rabbi isin gidduu rabbi barakaa haa buusu. Ilmaan gaggaarii isin keessa haa baasu. Ilmaan duniyaa tanaaf ifaa ta'u rabbi isin haa kennu. Waan namni wal dhufuuf jireenya kana keessatti jiru gammachuu fayyaa irraa gammaddan rizqii irraa gammaddan biyya gaarii illee hubattanii waliin jiraatan rabbi isin haa godhu. Qarree fi qeeroo keenya hajaaramuu fedhu hundaa jaarsa gaarii jaartii gaarii rabbi haa kennuu fi asirraa waan ta'an wal hiree gosaan wal qoodu kan rabbiin dhabama isaan haa godhu. Tokkummaa Oromoon asirraa eegaltee tamirmirtu ta islaaminaa gadhaabbattee haadha funyoo islaaminaatiin wal hiitee akkasii tokkummaa keenya gadhaabban rabbi nu haa godhu isin ijaa hedduu gammadanii baarakallahu lakum rabbiin sirraa isaa gammadu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو هازم إدريس قالتوك جزاك الله وزازم ساعتبوها. ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. Silaagaa dubartii ta'e harka gurra kaayyadeetiin jee ililchee gammadaati sanna inshaallah dubartiif dhiisna. Guyyaan kun guyyaa ajaa'ibaati, guyyaa seenaati, guyyaa taarikaati. Dhiira jechuun dubartii jechuun dhiira jechuun takka Hamzaa kanaati. Dubartii jechuunis takka achittii tana. Maashaallah gorsa dhagayanii kabajaa dhagayanii osoo arrabooda duraan beeyta kaayiroo tana piraankii qofaa jira seene kaayiroon arrarraa eegaltee ijoo dalaa ijenne jira. Kaayiroon jabaatte boo kaayiroon arratti piraankiin sii booda aanti. Piraankiin kaayiroo arrarratti nurraa dhumti. Duraan wanni kaayiroo biyya teenya uummat duniyaa sanii as baatu hundi kijiba fakkaattii ajandaa fakkaattii. Arra alhamdulillah obboleeyyan keenya lamaan walitti dhufanii taarika nu dalaganii jiranii du'aa'iin rasuuli rabbi sallallahu alayhi wasallam warra wal fuudheen jaha akkasuma ifiifis jaaniin baarakallahu lakumaa wa baaraka alaykumaa wa jama'a baynakumaa fil khayr. Baga rabbi subhaanahu wa ta'aalaa cinqii fi sharrii fi moortuu fi hinaaftuu hunda bira isin dabarsee bakka amma geessan tanaan isin gehe ka hinaafuus haa hinaafuu ka cinqatuus haa cinqatuu ka duraan tapha jettee dachii dhiitaa turtes kunoo dubbiin taphaa miti manguddoo walitti dhuftee manguddoon teenya jimaa baadhattee geessitee ashitti duydarra baadhattee galchiteeti. Yaa ka hinaafuus hinaaffaan kee amma booda faayidaan qabdu achumatti hinaaffaate dhiifadhu siin jenna. Obboleeyyan keenya lamaan ka arra walitti dhuftan rabbi
رو قبابدو إن شاء الله ولتي سنحافدو ربي سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة يرون من لما ولتي دفع ربي سبحانه وتعالى جدو إساني جاللا في رحمة خيني جاء ربي جاللا دومن قبني رحمة دومن قبني إسن جدو تهادربو أما اللي ربي القرآن خيستي يرون من لما ولتي دفع يو إسان مسكينة عن الله جي ربي سبحانه وتعالى يو مسكينة عن الله يو همان قبان الله سببا إسان نخاربي في رسولات الرد ولتي دفنيف ربي سبحانه وتعالى اتبالي ساجه أبو ربي ندن ديا خزنا إسات الرئيس نتها جبسو إتنبرا هاغوتو رزقي إسنبرا هاغوتو جالل إسنبرا هاغوتو غمچو إسنبرا هاغوتو إلمان إسنبرا هاغوتو دردر إسنبرا هاغوتو دبر إسنبرا هاغوتو علمي إسنبرا هاغوتو أبو كندا اللي إسنبرا هاغوتو يوفيتن أمريكا يوفيتن أستراليا إن شاء الله أمة مصر في دبي أكنمت بشننا في التدبيز يا ربي سنهاغورو أبليين كيا وري سوشال ميديا رجرتن خلالي أكنت إجا والكارمة خنو والكارمة تونس همارا كون قبدو أبليتي يو أتيس كارمة أبلي سخي يو أتيس كارمة أكا أبليين كينيا خنتي تيكين تيكين دايما رميويتي جنگافا قبصون بلسوما ديمو تردسان تيكين دايما رميويتي همزا في عشتين نو اگر سيساني جراني ان شاء الله تيك نوجي تناف أبليين كيا جنجانان يرو افترا هنگوبينا يو والجالتني جراتن يو والتي امنتني جراتن منگدو ارگدا أبليين كيا والحلال فدا أجبود أكبر بعد ولينتا فيتن أولوتالا فيتن قطوتالا فيتن بتاجتشيسا فيتن مرجتشيسا غرو تدرا ولومت خوتاتي والحلال فدا همزة خينيا إن شاء الله أشتي تينيا ربي غمچو الدنيا آخرة ولتي سيني هاكبو همزة خسين دار سيني ختبرا سبرت تنفار سيني خيجسي قبان هنكار سيني خاكسي سنسي هاغورو أشتي لالندسي أركن غمدي تقوم فري تبلغا أنني تتيسو تديسو تأمتت المال لفتيسو تكتاب جلا قبدي قبا ولينجيسو تأكسي سربي سيني أكسي سينها أرقيسو الله أكبر ديما في دادا ولتنا قمت ربي سينها قدو إن شاء الله ندن دي يا ربي ما نخيسن قمتشو في جالالاني سينها قوتو نمه الدو جرا أن قمتشو متي يبسجو في جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بقى قمتن أستاذة كينيا أبو دبين كيسنا كديمات مي وفت ما شاء الله ربي أمري سنادي رس الفاتحة فيكم محمد اوكي أنا تواتيكم جريك أبو محمد بن الجزيرة همزة أشتي أنا مناتي الموتي مقاعد جرّدك تسجلتا I think نعرفه دبدنا فكاتا وماركون قبو أشتي تين تكتي أككما بقى ربي سإجاري بقى سيلتشو إجارمتني بقى سجيتني بقى أولو لا دينا كاسر ديما تري هندا لفقدتني دغا غوتني جبادا والجبيسا كان جال ارغيتي لفي غوتوتا ولي هدا جرتني لفي غوتوتا سن اك ولي هيتني صدركا غدا رانغيتن ابدي قمنا اشتيتي تانغرمنا كيناتي تيغلني وان غونو غونا غيفتي لنا جرتي اما فغنو مجدا بغا ربي نسني جاري بغا غمدني asirraa namni hunduu laalee waan baratu qaba miidiyaa akkaataa itti fayyadaman argitanii sheekonni teenallee waan hedduu jedhanii ulfaadhaa galatooma haganuma isiniin jechuu fi giifti. Dhaggeeffatteetti isin si dhagahaa jirti. Ashittiin si dhagahaa jirti. Keessumaan abbaa manaatu isin irra jaartiin koo waan dubbattu usteeruma isin dhaggeeffatti jedhee ajaja abbaa manaa kabajuun immoo dirqama har'umarraa seera eegaltee jirti jechuudha. Ashittiin illee intala warra guddaati adaba seera beetti ulfaadhu galatoome ashitti kuyin ati dhaamsi keessii bira qaqqabee jira nuuf galatoomi jaalfaa diloo itti haasuudha namoota gurguddoon nu bira jiru ustaazonni keenya jechuudha jaalfaa diloo itti fufu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Obboleeyyan kiyya